Mega faranjoonni second wave ittiin jedhu nus immoo second wave kana Spanish fluudhaan xiqqoo dhandhamne irraa bara sanatti so biyya keenyatti hedaar bashitaa ittiin jedhanii so second wave irratti kan biyya keenya dhufe so jechuun second wave jettu kun maali corona virusitti immoo nu mudachuu danda'a laata amma yoo contain goone iyyuu second wave irratti akkamitti nu mudachuu danda'a isaaf immoo maal of eeggachuu qabna sirriidha biyyoonni baay'een amma wavii kana to'achaa biyyoonni jiranillee biyyoonni akka Xaaliyaanii biyyoonni akka Speen to'achaa jiru garuu immoo qophiin isaan gochaa jiran second wave nu mudachuu danda'a kan jedhu sanaaf qophaa'aa jiru jechuudha. Marsaa lammaffaa dhufuu danda'a marsaa sadaffaa dhufuu danda'a kan jedhu sanarratti qophii adda addaa gochaa jiru jechuudha. Kuni maalidhaa fi yeroo ammaa kana suppress goonaa dhibee kana suppress goonaa akka uummata keessan facaane goonaa garuu immoo qoricha hin qabu talaalli hin qabu homaa wanti isa fayyisu hin jiru wanti isa dhoowwus hin jiru jechuudha. Kanaaf haaluma jalqabne kanaas xiyyaarris balali'uu dhaabee yaa'u biizinasiiwwan adda addaatis cufamanii turuu hin danda'an. Ameerikaa keessattis ta'ee biyya keenyattis ta'ee biyyoota biraattis ta'ee yoo kanallee dabarree yeroo biraa dhibeen kuni ka'uu danda'a kan jedhudha. Haga immunitiin suni hawaasa keessatti hin uumamnetti. Spanish flu waan kaaste fidaar bashitaan kuni keessumattuu second wave irratti baay'ee uummata hawaasa miidhee ture kan jedhudha. First wave in ture first wave san irrattis namoonni baay'een lubbuun isaanii baddalamee jira garuu immoo second wave sana caaladha kan miidhaa uumee kan jedhutu jira. Kanaaf yoo haga second wave kun hin dhufa jedhaniiti beektonni kan tilmaamanii yoo hagasitti talaalliin argamuu baate qoricha argamuu baate maal jechuu baate dhufuu danda'a jechuudha. Garuu immoo maalidhaan kan amma sana ittisuu dandeenyu ammas taanan dhibeen kun bal'inaan biyya biraatii as galu. Biyya biraatii namoota as galu sana namoota hunda teesti yoo goonoo ta'e namoota sanas kwaaraantiinii keessa kan tursiisnoo ta'e akka hawaasa keessa hin galle dhibeen kun yoo kan goonu ta'e sanalleen hambisuun inuma danda'ama. Hambisuulleen yoo dadhabne yaa'u miidhaa inni qaqqabsiisu sana baay'ee xiqqeessuun inuma danda'ama kan jedhu sanaadha. Akkuma siin jedhe yaa'u biyyi Itoophiyaa kun extensionii programming extensionii fayyaa kun programmii guddaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Du'aatii haadholee du'aatii daa'immanii irratti dhibee TB dhibeewwan adda addaa irratti hojiiwwan baay'ee gaarii kan ta'e kan hojjetaa turedha sagantichi. Hojjettoonni extensionii fayyaatis dhibee kanarratti amma bobba'aatidha kan jiranii. Kanaaf manarra deemanii risk communication akkasumas immoo barsiisuu namoota qabamuu danda'an mallattoo isaaniitiin addaan baasu akkasumas immoo namoota immoo kontaaktii namoota dhibee qabuun wajjin qaban adda yoo kan baasan yoo ta'e I think hojiin yaa'u miidhaa dhufuu danda'u sana yaa'u hir'isuu dandeenya kan jedhu sana kaasuun barbaade. Baay'ee ulfaadha Dooktar. Egaan daawwattoota keenya yeroo baay'ee isinitti taasifne nutti haasa'uu yoo barbaadan immoo 724 yoo Dooktar jettanii bilbiluu ni dandeessu. Waa'ee dhibee kamiyyuu nu waliin mari'achuu dandeessu hakiimonni isin eegan jiru jechuudha. Mee Dooktar egaa dhumarratti gorsisin uummata keenyas mootummaa keenyas akkasumas immoo health systemii biyya keenyaaf qabdanii maali isumaan agoolama. Dhumarratti ani waan kaasuu barbaadu namoonni koronaa vaayirasiidhaan qabaman biyya keenya keessatti lakkoofsi isaanii xiqqaadha 140 naannoo sanaa.
kuni akka of dagannu nu godhee jira kan jedhu yaada akkasiiti kanan qabu. Kanaaf namoonni kanaan of dagachuun qabanii namoonni miidiyaa ilaalu Ameerikaa keessatti waan uumamaa jiru hin argu. Biyyoottan gurguddoo keessatti waan uumamaa jiru hin argu. Sana ilaaluun barbaachisaadha. Biyya keenya keessa yoo dhibeen kun bal'inaan gale sana caalaa nu miidhuu danda'a. Kanaaf of dagachuun kun baay'ee rakkoon irratti uumama kan jedhu sana kaasuun barbaada. Akka mootummaatittis wanti sanarratti maal kaasuun barbaada namni mana ooluu danda'u mana ooluu qaba. Namni immoo mana ooluu hin dandeenye qaamaan walirraa fagaatee maaskii uffachuu danda'u uffatee akkasumas immoo saanitaayizariis ta'ee harka isaa dhiqatee maal jedhee of eeggannoo guddaa gochuu barbaachisaa hawaasarraa kanatu barbaachisaa kan jedhu sana kaasuun barbaada. Akka mootummaatitti labsiin yeroo hatattamaa bahee jira. Labsii yeroo hatattamaa kana hojiirra oolchuu irratti I think rakkoo guddaadha kan argaa jirru. Rakkoo guddaa kana hawaasa wajjin uummata wajjin walii galee rakkoo kana hiikuun barbaachisaadha. Suni guutumaan guututti hojiirra ooluu qaba. Yoo hojiirra hin oolle ta'e labsiin yeroo hatattamaa even yeruma biraallee waan biraati kan bahu yoo ta'e hin tuffatama. Kanaaf baay'ee bu'aa qabaachuu dhiisuu danda'a. Kuni lubbuu namaa baraaruu fi namni akka dhibee kanaan hin qabamne gochuuf waan ta'eef mootummaan fi uummanni paartinarshiippii uumanii kuni hojiirra ooluu qaba. Especially iddoo hojiirra hin oolletti iddoolee akka duraan kaasne sana amma mana dhugaatii jira manneen nyaataa maal kanarratti odoo guutumaan guututti hojiirra ooluu qaba kan jedhudha. Gama biraatiin seektarri fayyaa hojii gaariidha kan hojjetaa jiranii garuu immoo teestiin kaapasitiin keenya kana caalaa guddachuu qaba. Kan xiyyaaran namoonni biyya kana galan irratti wanti hojjetamaa jiru baay'ee boonsadha, baay'ee gaariidha, bu'aa guddaas buusee jira. Garuu immoo daangaan nuti Saawus Sudaanii wajjin waliin qabnu Keeniyaa wajjin, Somaaliyaa, Jibuutii, Eritiriyaa akkasumas Sudaan wajjin kanarratti hojiin guddaan hojjetamuu qaba. Maybe karaa lafaa jechuun konkolaataadhaan miilan baaburaan dhibeen kun bal'inaan galuu danda'a waan ta'eef sanarratti illee ciminaan hojjechuu qabnaa kan jedhu sana kaasuu fi akkuma waliigalaatitti dhibeen kun qoricha hin qabu, talaalli hin qabu, wanti nu baasuu danda'u ofirraa ittisuu qofaa akka hin faffacaane gochuu qofaa sanarratti ergaa fi gorsoota ministeerri fayyaa baasuu irratti hundoofnee of eeguu qabnaa. Maatii keenya eeguu qabnaa, hawaasa keenya eeguu qabnaa, biyya keenyas illeen dhibee kanarraa baraaruu qabnaa kan jedhu sana dhumarratti kaasuun barbaada. Hayyee baay'een isin galateeffadha. As istuudiyoo FIB'tti dhuftanii waa'ee dhibee koronaa akkasumas immoo karaa ogummaa keessanii epidemioloojii waan jiru uummataaf waan ibsitaniif guddaan isin galateeffadha. Ulfaadhaa Dooktar. Abdii galatoomaatillee. Egaan daawwattoota keenya turtiin kan torban kanaa qophiin qopheessinee qabannee isiniif dhiyaanne kan haga ammaa ture. Torban sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti gaaffii yaada yoo qabaattan 724 irratti Yookoo Dooktar jettanii bilbiluu dandeessu. Akkasumas teelegiraamii keenya, feesbuuk peejii keenya Yookoo Dooktar laayik, sabskiraayib gochuu dandeessu. YouTube chaanalii keenya irratti immoo waa'ee fayyaa keenyaa viidiyoon waan garaagaraa isiniif gadhiisnu daawwachuu ni dandeessu.